Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa sadii wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya amajjii 28 bara 2015ti. Har'a tippanaa fi mala jireenyaa qabna. Qopheessaan tippanaa Dassuu Duulaanii bakka bu'aa jaarmiyaa tumsa qeerroo addunyaa dhiyoo kana hundeeffame waliin gaaffii fi deebii godhee jira. Yeroo isaatti isiniif dhiyaata. Mala jireenyaa keessatti immoo dhimma lakkoofsa uummataa irratti marii godhame kutaa lammaffaa isiniif dhiyeessina. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Ankanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma oduudhaa fi gara dhaabasaa waqtii jiraattan isin dabarsa. Akka moltan oduu har'aa kan sin dhageessisu dhaabasaa waqtii jiraatee duraan dursee matoota oduu. Ihaadig miidiyaa biyyoota alaarraa gara biyyaatti darban ukkaamsuuf ajaja haaraa dabarsee Oromiyaa keessatti filannoo dhufu guutummaan guutuutti mo'achuuf Ihaadig ammas diddaa kamuu durseen dhaamsaa jechaa jira. Loltoonni hoteela Liibiyaa tokko keessatti seenan lubbuu namoota 9 galaafatan amma oduu bal'inaan. Mootummaan Ihaadig miidiyaa biyyoota alaarraa gara Itoophiyaatti darban mara ukkaamsuuf sochii takka jiru dhaga'ame. Maddi keenya Finfinnee irraa akka gabaasetti ajajni torbee kana darbe dhaabbate Insaa jedhamu otoo guyyaan filannoon ga'in dura miidiyaa gufuu ta'uu malan adda baasee akka gabaasu kan dhiyeessuudha. Odeessi iccitiin darbe kun akka ibsutti miidiyaa filannoo laalchisee oduu mootummaan hin jaalanne dabarsanii fi uummata kakaasan mara irratti ordoffiin akka godhamuu fi tarkaanfiin akka fudhatamu kana keeku. Haala kana aanjessuuf dhaabbattooti tikaa fi odeeffannoo akka tattamaan gabaasa galchanii fi cimdiidhaan akka hojjetan gaafatameera. Kutaaleen moonitariingii irra hojjetan martiyyuu afaan Oromoof saboota biraa irratti waan tamsaafamus ordofanii akka mootummaaf gabaasanii fi tarkaanfiin akka fudhatamu dhaamameera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti miidiyaa biyya keessaa ukkaamsuu bira darbe kan biyyoota alaarraa gara biyyaatti tamsaasanillee jaamiingeen yookaan ukkaamsuudhaan kan beekamuudha. Oromiyaa keessatti fincilaan ka'uu malan dhaamsuu fi to'achuuf karoorri ba'e barattooti Oromoo immoo bakka iyyuutti fincilaaf diddaa isaaniitti fufanii jiran. Odeessi nu ga'e akka ibsutti humnooti federaalaaf Oromiyaa gamtaadhaan fincila ka'uu malan dursanii akka fashalsan ajaji kennameera. Ajajni waajjira Ihaadig irraa ba'e kun akka ibsutti yeroo ammaa naannolee diddaa fincilli keessatti ka'uu malan mara keessatti namoonni bal'inaan ordoffii godhanii otoo fincilliin ka'in dura akka dhaamsan kana keeku. To'annaan kunis caasaalee mara keessatti ordoffiin godhamee akka fincilli battalatti dhaamuu fi otoon babal'atiin akka beekamuu fi tarkaanfii fudhatamu kan akeeku. Hojii kana immoo olaantummaan kan gaggeessan humnoota tikaa fi basaastota dhoksaadhaan ramadaman ta'uun beekameera. Kun kanaan otoo jiru fincilli barattoota Oromoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti akka ka'e beekame. Oromiyaa giddugala naannoo Gabra Gurraachaa keessatti barattoonni mormii godhaniin miidhaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru balaaleffataniiru, hidhattoota mootummaa wajjinis walitti bu'aniiru. Kanuma walqabates waraqaan baadiyyaa magaalaa keessatti akka bittimee jiru beekameera. Qeerroonis sochii kanaan kan walqabate hojii jabaa hojjechaa waan jiraniif shororkaan guddaa caasaa mootummaa keessatti ka'ee wal qorachaa akka jiran dhaga'ameera. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Jimmaa keessattis fincilli ni ka'a jedhame waan sodaatameef humnoonni tikaa bakka adda addaatti ramadamanii namoota sakatta'uutti akka jiran beekameera. Haa ta'uti barattoonniif qeerroon haala dhoksaa fi iccitii ta'een waraqaalee adda addaa bakka garaagaraatti maxxansaa akka jiran namoota ijaan argan wabeeffatee gabaasaan keenya nuuf ibseera. Mootummaa Sudaan kibbaaf garee mormituu walitti araarsuuf yaaliin Taanzaaniyaa keessatti godhame Itoophiyaa dallansiisee gama kaanii yaaliin sun firii argamsiisaa jira jedhame. Odeessi nu ga'e akka ibsutti waldhabbee mootummaa Sudaan kibbaa fi garee Dr. Machar gidduutti jiru furuuf yaaliin karaa Taanzaaniyaa taasifame abdachiisaa ta'eera. Kun immoo gama kaaniin Itoophiyaa hedduu akka dallansiise beekameera. Itoophiyaan akka jettutti araarri Taanzaaniyaa keessatti godhame kun kan Igaadiin beekamuu fi deeggaramuu miti. Hoteela Liibiyaa beekamaa tokko keessatti kan nam'an hidhattooti namoota gara 9 ajjeesuun dhaga'ame. BBC'n akka gabaasetti hoteela warri biyya daawwatan keessatti qubatan keessa loltoonni seenan dhukaasa bananiin namoota biyya alaa 5 fi kanneen biraa 4 walitti 9 ajjeesaniiru. Warri tarkaanfii kana fudhatan eenyu akka ta'ame wanti beekameen jiru. Ammatti kan beekame warra du'an keessaa lammiin Ameerikaa Faransaay kan keessatti argamu ta'uudha.
Sababa kanaa yeroo ammaa magaalaa Tripoli keessatti humnooti waraanaa bal'inaan mul'ataniiru. Dhohiinsis bakka adda addaatti ka'aa jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Jara jirtuu dhaggeeffattoota keenya kun qophii tibbanaa har'aati. Qophii tibbanaa har'aatiin baatii amma keessa jirru yookaan immoo baatii amajjii bara haaraa kana keessatti qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa qabsaa jiran kan tumsuudhaaf jedhee biyya Ameerikaa Waashingtan DC'tti seeraan kan hundaa'ee jaarmiyaan tokko jira. Jaarmiyaan gargaarsa qeerroo bilisummaa jedhamu yookaan immoo International Qeerroo Support Group kan jedhamu maqaan isaa Ingiliffaadhaan. Waa'ee hundeeffama jaarmaa kanaa irratti dura taa'aa jaarmichaa akka ta'e dargaggoo Tashoomaa qabannee dhiyaanneerra. Kanaaf waliin tura hanga xumuraatti jennaa dhaggeeffattoota keenya. Dargaggoo Tashoomaatis guddaa galatoomii yeroo keefi. Mee jaarmiyaan gargaarsa qeerroo bilisummaa Oromoo jedhamee Waashingtan DC'tti seeraan hundaa'e kuni maaliif dhaabbate? Ijoon dubbii keenya sochii qeerroon Oromoo biyya keessatti mirga uummataa fi diimokiraasii uummata Oromoo kabachisiisuuf gochaa jiru deeggaruu irrattidha kan hundaa'e. Inni jalqabaa qeerroo karaa nagaa biyya Oromiyaa keessa socho'aa jiru deeggaruudha. Sagalee taanee fi biyya addunyaa kanarratti akka isaan beekamtii argatani irratti hojjechuudha. Barattootaa fi dargaggoota biyya dhalatan keessa jiraachuu dadhabanii gara biyyoota ollaatti baqatanii rakkina adda addaarra jiranii isaan cinaa dhaabachuu gargaaruudha. Uummata keenya sababa sochii fi gaaffii karaa nagaatiin ijoollee isaanii jalaa du'anii hidhamanii akkasumas qaama hir'atanii yeroo ammaa rakkina guddaarra jiranii cinaa dhaabachuudha. Isaaniifis gargaarsa gochuudha. Barattoota fi qeerroo cimoo ta'anii barumsa isaaniitti haala hoogganummaatiin cimoo ta'anii dandeettii isaanii cimsuudhaa fi gara hooggansaatti akka isaan dhufanii fi leenjii adda addaa biyya alaa keessatti akka isaan argatanii taasisuunis kaayyoo keenya isa tokko. Inni gara biraa baqattoonni Oromoo sababa Oromoo ta'anii fi biyya keessa jiraachuu dadhabanii biyyoota Awurooppaas, Ameerikaas, Eeyyaas, Afrikaa keessallee bakka adda addaa jiru. Isaan kanas biyya dhaqan keessatti jireenya haala naannoo sanaa wajjiniin akka isaan wal baranii jireenya isaanii jiraachaa warra biyyatti hafe immoo akka isaan itti deeggaran irratti hojii hojjechuudha. Karaa gara biraa
uummanni Oromoo biyya addunyaa kana keessa bakka baay'ee jira. Bakka jiru kanattis ijoolleen qaba. Ijoolleen jirani kuni aadaa afaan isaanii heddumminaan hin beekani. Isaan kanas akka isaan aadaa fi afaan isaanii qabatanii guddatanii boruu biyya sanaaf biyya Oromiyaatiif akka isaan ta'anii isaan irrattis hojjechuudha kaayyoo kana qabannee kaaneerraa jechuudha. Jaarmiyaan keessan kan qeerroo deeggaruudhaaf dhaabbate kuni gartummaa dhaaba siyaasaa qabaa? Dhaaba siyaasarraa bilisa moo akkamii waansa? Hayyama mataasaa kan nuyi baafanne siyaasaa fi bu'aarraa walaba kan ta'edha. Dhaabni kuni dhaaba siyaasaa kam wajjiniinuu kan wal qabatu hin jiru. Uummanni Oromoo biyya alaa keessa jiraatanii biyya keessas jiraatanii dargaggoota mirgaa fi diimokiraasii uummata Oromoo kabachisiisuuf carraaqanii sana keessa warra gaaga'amanii rakkinni irra ga'e gargaaruudha. Malee nuyi qaama siyaasaa kam wajjiniinuu hidhanni hin jiru bilisadha. Waashingtan DC'tti amma hojii jalqabeera moo galmaa'ima qofa jira jechuudha wanti kun seentanitti hojiitti? Egaa amma galmoofnee hayyamni keenya edda xumurree yeroo rartuudha. Hojii keessa galuudhaaf sochiirra jirra. Uummata keenya biras karaa weebsaayitoota akka ga'u gooneerra. Uummata keenyas quba qabsiisaa jirra. Namoota baay'ee hubachiisaa jirra. Isaa booda uummata naannoo kana jiranii isteeta sadii kana keessa jiranii Waashingtan, Meeriilaandii fi Virgiiniyaa jiranii uummata Oromoo fi deeggartoota kaayyoo kana walitti waamnee kaayyoo keenya bal'inaan itti ibsina. Kaayyoon nuti hundeessine akka addunyaattiidha. Addunyaa kanas bakka jaatti qoonneeti. Akka riijiniitti qoonneetidha kan nuti hundeessine ammaaf sochiin asumatti eegalamu malee riijinii kana ja'an irrattuu hin banamaa jechuudha wanti kuni. Amma uummata Oromoo maal akkasinii godhufee ture? Uummanni Oromoo waan lama isaanirraa eegna. Tokko sochii barattoonni yookiin qeerroon biyya keessaa godhu sochii karaa nagaa gaggeeffamaa jirudha. Kana keessa immoo uummanni keenyi barattoonni kun yookiin dargaggoonni kun miidhamni adda addaa isaanirra gahaa jira. Isaan kana qabeenya qabanii beekumsa qabanii waan hundumaatiinuu akka bukkee dhaabatanii yoggaa gaafannu kan ammoo raawwachiisuudhaaf dhaabni kun dhaabateera waan ta'eef dhaaba kana akka gargaarani barbaanna. Karaa gara biraa uummanni keenyi sababa barbaadee waliin baqatiin sababa barbaadee walitti haa dhufu. Kanaafi amma dandeenyetti walitti dhufnee ijoollee lubbuu ishee kennaa jirtu, ijoollee qaamaa hir'ataa jirtu, meeshaa tokko malee karaa nagaa falmaa jirtu kana haa gargaarru, cinaa haa dhaabannu kan jedhudha. Ani nuyi gaafachuu barbaannu uummata Oromoo. Keessumaatti warri biyya alaa jiru, biyya diimokiraasiin jiru keessa jirra. Kanaaf carraa kanatti gargaaramnee ijoollee keenyas gargaarra kan jedhudha. Amma namni biyya alaa jiru kun dargaggeessas haa ta'u, shamarras haa ta'ani, manguddoos haa ta'ani, haadhaas abbaa hunduu warri qeerroo gargaaruu fedhan isiniin akkamitti argatu? Eessaan argamtu isin? Amma teessoo keenya isa dhaabbata amma yeroo dhiyootti beeksisna. Ammatti quunnamtii akka isaan nu godhaniifi nuyi karaa namoota adda addaa akka isaan geenyu gochaa jirra. Amma namoota muraasa birayyuu geenyeerra. Garuu amma walitti qabna yeroo dhiyoo keessatti uummata keenya walitti qabnee kaayyoo kana bal'inaan isaan hubachiisna. Isaa booda isteeta adda addaa irratti hundeessina. Iddoo tokko tokkotti jalqabneerra ammayyuu. Isaan bira geenya qophaa'anii nu haa eeganii. Dhaabni kun seeraan dhaabbachuusaa siyaasarraa bu'aarraa walaba ta'ee gargaarsa duwwaaf dhaabbachuusaa hubatanii weebsaayitii arganiiru. Isa hubatanii sammuutti qabatanii dhaaba siyaasaa kamirraayyuu walaba kan ta'e namni Oromummaan isaa itti dhagahamu, namni mirgi Oromoo kabajamuu qaba jedhee itti amanu, Oromoo ta'es Oromoo ta'uu baates namni dhugaaf dhaabbatu akka nu bukkee dhaabatuuf nuyi bira geenyaa jechuudha yeroo gabaabaatti. Tole dhumarratti yaada addaa qabaatte yookaan kan naafeera jettoo jiraate carraan sii kenna. Egaa dhaabni kun akka addunyaatti dhaabate namoota kaka'umsa qabaniin dhaabbate sana bira darbinee jaarsolii muuxannoo guddaa qabanis akka gorsitootaatti of bukkeetti qabna. Kanaafi biyyuma Ameerikaa keessatti kan dhaabate taa'aa otoo hin taane
addunyaa mararratti hin dhaabata. Bakka jaatti qoomne addunyaa kana USA iddoo tokko, Kanaadaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa bakka jaatti qoonneerra. Bakka jaan kanayyuu ni geenyaa ni dhaabbata. Bakkoota tokko tokko ammayyuu jalqabneerra. Amma nuti ifa baasnutti ture kan eegaa jiranii gaafa amajjii xiqqoo ifa ba'eera. Isaa jalqabanii isaanis amma ufuma isaaniiyyuu bilbilanii haala mijeessuuf nu gaafataa jiru. Iddoo hunda keenya waan ta'eef qophiitti nu eegaa uummata keessan bukkee dhaabbachuuf warri biyya alaa jirtani keessumaati warra biyya keessaa gargaaruudhaaf sammuu keessan qopheessaa nuyi isin bira geenyaa isin immoo nu simadhaa. Siyaasa kamiyyuu amantii kamiyyuu kan qoodu miti oromummaa fi oromummaa qofaan kan walitti dhufnudha jedheen ergaa dabarfachuu barbaada. Dura taa'aa jaarmiyaa gargaarsa qeerroo Oromoo guutuu addunyaa yeroo keef guddaa galatoomi tashooma. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne egaa qophii keenya nutis kanumaan xumurreerra. Torbee dhimma biraa qabannee deebina waan nu caqasaa turtaniif guddaa galatooma nagaatti. An Dassuu Duulaati. Chumali kanaga pitoti nade bitu kabdan kitabu kamati jorra baru bande sinanu bamati Baratundir kamadena kabutiti Tabarnada ratte tera tera kati Ala wajhi sade dandan rajiruti Ada jumali kanaga pitoti Nade bitu kabdan kitabu kamati Surra baru bande silantu babati Oblabiyya lolas gara muraniti Risalan kakalo lede nafiti Muatan tada jagira rati kalpi Ada jumali kanaga pitoti Nade bitu kabdan kitabu kamati Surra baru bande sinanu babati Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti sa'aatii kana kan siniif dhiyaatu qophii mala jireenyaati. Qophii mala jireenyaa keenyarraa keessatti waa'ee lakkoofsa uummataa fi faayidaa isaa irratti marii goone kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Lakkoofsi uummataa kun amma naa laallu akka addunyaatti fudhatama moo akka biyyaatti amma kan murteessu eenyu amma biyya tofii murteeffata akka mootummaatti moo addunyaatu ka'ee namaa lakkaa'amu maa hin asirratti. Wanti ta'u daataan kun amma daataa qajeelaa dhibbaa qajeelamuun xiyyameeti irra kaa'atan hin jiru maaliif akkumaan namatti laakkaan yoo ilaalte amma biyya amma jirru kanatti galgala tokko waggaa 5 harka tokko laakkaani galgala san namni martuu bakka jirutti laakkaamuu qaba. Yoo ati guyyaa isaatti laakkaamuu dhiifte illee namni maaf laakkaamuu dhiifte jedhee namni wanta jedhu hin jiru yaadamu hin jiru jechuudha. Itti dhiisuu illee hin dandeetta. Feetuu kaateeti amma fakkeenyaaf Oromoo oduu taatu lakki Amaaraa yookiin Tigiree yoo jette lakki ati akkasii miti namni siin jedhu hin jiru. Waan amma irra kaata estimate waan jedhamu bikkaan ta'u malee sanii miti. Karaa biraati eentu laakkaa'u jette tokko biyya ofiititu
laakka'ee daataa sani kaaya. Cinaa kaaniin ammoo international organization jira jechuudha. Amma UN keessa damee adda addaati jira kan population manage godhu qaba adda addaa godhu. Daataan kunniin hulee adda addaatii fudhaniiti wal bira qabaniiti daataan kun akkanaa mana jedhanii akkasi kaayan. Daataan kun amma siin jedhu kun qajeelatti dhibbatti namni sun haganaa nam biyyituu haganaa wanti jedhamu hin jiru. Ammoo daataan amma walitti qabamee wanna jedhamu kun gara guddaa irraa bikkitee qajeela jettee fudhachuu uma dandeetta. Garuu dhibbatti kun qajeelaa waamana jechuun baay'ee si rakkisa. Ammasitti uummata hedduu qabaachuun akka biyyaatti yoo fudhanne maal nama fayyada? Nama qabaachuun Oromoon baay'ee jaalata. Aadaan beekurraa faayidaan isaa takkaffaati namni nama hedduu qabu yeroo fillee rakkate malee kisaaraan qabu. Nama hedduu qabaachuun kisaaraan qabu. Maaliif dandeettee horattee jennaan faayidaa guddaa qaba jechuudha. Amma Chaayinaa wanti amma jabaattee Chaayinaa fi Indiyaan warri amma baay'ee guddataa addunyaa irratti. Wanti isaan guddatanii uma feetee baaftee itti gurguruu dandeetta uummata kana konsamshiniif jechuudha. Amma Awustiraaliyaan rakkoo isiin guddaan qabdu waan maraduu qabdu nama waan hin qabneef jecha nama itti gurgurattu hin qabdu addunyaa kanarraa ammoo fagoo jirti. Waan garii waa isii oomishtu ammoo warri ollaa dhiyootti jiru ammoo irraa bitee hin danda'u. Yookaan ammoo irraa bituullee fedhii hin qabu. So amma uduma qabeenya qabdu, uduma jabeenya qabdu, uduma waa hedduu qabdu nama dhabuu irraa kaka'e rakkoo seentii jechuudha biyyattiin amma akka Awustiraaliyaa ture. Biyyattii kuuwwan ammoo amma Chaayinaa yeroo dheeraaf rakkoo qabdii ture. Garuu haga uummanni sun jabaatee, hojjetee, baratee, disipiliinii godhatee akkasitti horan amma ikonomikaalii biyyattii Chaayinaa baay'ee ol guddataatti jechuudha. Maaliif amma konsamshinii iyyuu reefuu seenaarani qara uma hojjetan, uma baasanii oomishan kana gurgurataa turan. Amma immoo namni isaanii amma bileeneroonni hedduun amma Chaayinaa keessa nama miiliyoona oliititu kan miliyooneera ta'eeru jira. Chaayinaa keessa. Nama miiliyoona olii nama miliyooneera ta'eeru qaban. Namni kunniin maal godhaa addunyaarra deemee amma mana kanneen qaalii godhama biyya Awustiraaliyaa kanatti gatii manaa ka ol kaasee akka namni bitachuu hin dandeenye godhu isaan horii waan qabaniif jecha dhufanii biyya kanneenitti mana bitanii samii ol kaasan jechuudha. Gaafii kan keessii deebisuuf faayidaan namaa hedduu ani nuwa mataan kiyyaa nama faamilii hedduu keessaa dhufe obboleeyyan gara 22 qaba jechuudha. Diqqeen numattuu haasaa baratta amma obboleeyyan hedduu qabaatte takkaffaa kophee kiyyan akka inni maali kiyyan akka inni risoorsii sheerii akkamii akka godhan kominikeeshiniin baratta maaliin baratta waa hedduu baratta yoo amma obboleeyyan hedduu waliin jirtu wal loltaa maal jettaa lolallee rakkoo furachuu waa hedduu si barsiisa jechuudha akka nama tokko akka biyyaatitti illee yoo uummanni hedduu ta'ee ka waliin dubbatu taate ka risoorsii sheerii godhu taate achirratti guddachuuf biyyittii nagaa qabaattee dimokiraasii qabaattee biyya nama guddiftu takka yoo taate in a long term faayidaa guddaa qabaa jechuudha population guddaa qabaachuun akkuma amma fakkeenya Chaayinaatiif Hindii jechuudha. Hindiif Chaayinaa wanti isii guddisaa jiru population masiin malee waan biraatiif. Gama biraatiin baay'ina uummataa qabaachuun rakkina mataasaas akka qabutti kan himan hin jiru. Nyaachisuu dadhabuu riisoorsii waan sana waliin ga'uu dadhabuu kan kana fakkaates hin kaasu. Biyyoonni yoo lakkaa'u ta'e saboonni biyya sana keessa jiran immoo mootummaan lakkaa'u sun walqixa lakkaa'ee fuudhee ol kaa'ee beeksisa jettee yaaddaati. Akkuma mootummaati yoo amma mootummaan biyya sanii mootummaa uummata biyya sanii guutuu ta'e fakkeenyaaf biyya keenya yoo fudhatte mootummaan sun kan uummataatii miti. Mootummaa uummataa waan hin taaneef mootummaan suni mootummaa biyya san dhufeeti hajaa isaa waan achi dhufeessan hajaa isaa ittiin geegessuu danda'utti qopheessaa jechuudha. Daataa ikonomik daataa haa ta'u, populeshinii haa ta'u, maalii haa ta'u yoo ilaalte daataa hajaa mootummaa sanii waliin deemu. Maaliif nama isa to'atullee hin qabu. Amma biyya dimokiraasii qabdutti biyya uummanni mootummaa ofii filatutti instituushinii dhaaba adda addaa kan mootummaa to'atu ijaarama. Amma Awustiraaliyaa keessa dhaaba adda addaati jira kan mootummaa jala deemeeti to'ateeti daataan kunillee amma fakkeenyaaf warri uummata laakkaa'u mootummaattiidhaan qabu biyya kana. Daataa sanillee dirqamaa miti mootummaa irraa fuudhee hin danda'u. Instituushiniif danda'e jechuudha. Amma Awustiraaliyaa Bureau of Statistics suni mootummaan daataa achi jiru fuudhuu hin danda'u. Yoo waan akka kiraamiiti waan adda addaa ta'e malee. So instituushinii addaa qabaata amma biyyattii amma guddattee dimokiraasii qabaatee uummanni mootummaa ofii kaatee mootummaa ofii irraa buusuu danda'u keessatti dhaabni addaa waan jiruuf jecha dhaabni addaa sun ammoo seera baafatee lafaa qabu sanitti
hundaa'eeti namoota akkasiin laakkeeti daataa dhugaa walitti qabuu hin danda'a. Dogoggorri xixiqqaan kun ni uma jiraata biyya guddatti kanneen keessallee biyya akka keenyaa keessatti immoo eentu namaaf eentu namaa mitiillee waan lafa jiruuf. Eenyu mootummaa mitiillee lafa jira. Amma biyya amma akka keenyaa kanneen yoo fudhatte seenaa isaa yoo ilaaltu amma Oromoon fa'aa warri Ogaadenii ta'ee Beenshaangul, Affaar fa'aa, Sidaamni fa'aa, Islaamni amantii keessallee warri amma amantii Islaamaa hordofan kunneen baay'ee laakkaman akka keessummaatiin ilaalan. Warra Itoophiyaa jiraatu yaani yeroo baay'ee warra Itoophiyaa jiraatu, Islaama Itoophiyaa jiraatu, kenna silaa maqaa Oromootiin nu waamanii maqaa biraatiin nu waamanii saniin deebinee ofii waamnu akkasii wanna godhan. Kanaaf daataa isaanii qajeelaa jettee fudhachuu. Amma yoo poppileeshinii biyya keenyaa fudhatte lakkoofsi Oromoo yeroo baay'ee gad deema, kan Islaamaallee gad deema. Hajaa isaanii gara guddaa hajaa ofiitti qabanii deemanii jechuudha. Amma miiliyoona 97 keessaa uummanni Oromoo hennaa maraa wanti gad xiqqaatuuf uummanni Oromoo baay'ee ijoollee jaalataa hin hora. Garuu lakkoofsi isaa gad xiqqaata. Kanaaf mootummaa sabaatu ta'e daataa isaanii amanta. Mootummaa uummanni kaayatee waan hin taaneef daataa jettee waan laaltuuf hin qabdu jechuudha. Amma waan kana mootummaan gadi qabuun akkuma jirutti ta'ee Oromoon baay'achuun isaa immoo rakkina mataa isaa uumeera. Amma fakkeenyaaf wal dhagahuu dhabuu, wal hubachuu dhabuu, waliin deemuu dhabuu jedhee namni waan kakkaasu kun baay'inni uummata kanaa amma dhiibbaa godhee qaba. Jechuun ati tokko wanti amma dhiibbaa si uumu ati baay'ina namaa jallaatu hin taane ati hiree wal gahiitii yoo qabaatte ati wal dhagahuufu wal loluufu wal arguu qabda. Dirreen uduu hin sodaanne uduuma takka hin sodaanne ati irra wal geetu wayi duuti jiraate achiin booda'ee waliin dhageennee wal dhageennaa jettee dubbachuu dandeetta. Yeroo amma waggaa takkaaf uumamana yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya seene namni wal dhaga'uu miti uduu wali argine ooluu dadhabaa ture. Uduu wali argine ooluu dadhabaa ture namni. Namni hiree wal argiitii dirree bilisaa irratti hiree wal argiitii waan hin qabneef jecha wal dhagaaf waliin dhaga'uyyuu hin jiru. Wanti akkasiitu hin jiru jechuudha. Lakkoofsi namaa yeroo baay'atu akka dubbatamurraa namni tokko yoo lakkoofsi isaa baay'ate hojii walirra raggatuun hin jira. Daftee odeeffannoo dhaga'uu dhabuun hin jira. Rakkoo garii daftee furachuu dhabuun hin jira. Wanti akkasii kunneen hin jira yeroo lakkoofsi namaa baay'ate. Amma yoo warri amma maanooritii ta'an yeroo baay'ee akka warra akka bineensaatti jiraatan. Warri lakkoofsi isaanii baay'atu immoo akka warra kun amma akka loowwanii akka fardaa itti jiraatan of gadhiisaniiti namni du'aa achitti maal jedhaa achi wanna jedhaa qubaan qabdu dhageettullee homaas ittiin fakkaatu jechuudha yoo fagoo jiraatte. Amma namni ijoollee lama qabu ijoollee 20 qabu akka tokko miti. Ka ijoollee lama ganama galgala oo'a. Lamaan sun harkaa dhumatte rakkoo waan seenuuf hin oo'ee gaggaba jechuudha ijoollee sana. Amma warra Israa'eel yoo fudhatte ganama galgala walti isaan addunyaa kanarratti lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqaa. Warra Tigree kana yoo fudhatte. Amma Oromoo qofaa miti warri biraallee hin jira amma warri amma lakkoofsi isaanii gurguddaa. Dafanii waliin dhagaan jechuun waan deemaa jiru kana dafanii hin dhagaan warra amma fuultokkitti mootummaarra turaniiti istiraakcharii kominikeeshinii miidiyaa fi maali tolfatanii nama ofiitii bakka godhanii haala tolchanii akkasitti warri waaqa qajeelfateeru wal dhagaa. Warri ammoo haalli akkasii hin tolle qubaa waliin qabaatu. Ka Oromoo kana yoo ilaaltu ammoo namni Oromoo aadaa waan qabuuf ulee marattu uma wal dhagaa waan barbaachisaa ta'e irratti. Waan barbaachisaa hin taane irratti wal diduu uma jira. Waa haarawaa dhufu irratti wal diduu uma jira. Amma Oromoon baay'achuu irraa wal dhaga'uu dhabeen suni. Atiinki yeroo Oromoon wal arge ani hirriba dhabee wal arguuf isa ariifatu malee isaa wal dhaga'uu didu argine. Mee sila na akkaataatti lakkaa'amu kana kakkaaftu na tokko mootummaan beekaa dhiisuun jiraachuu akka malu waan hubatamuun jira. Namni sun Oromoo ta'ee fakkeenyaaf saba biraa keessatti lakkaa'amuun beekaas haa ta'u karaa mootummaas haa ta'u wallaalummaanis haa ta'u Oromoo ta'ee akka Itoophiyaatti ol lakkaa'ame, Oromoo ta'ee akka Amaaraatti ol lakkaa'ame, Oromoo ta'ee an Islaama jedhee Oromummaa isaa hodhose yookaan Kiristaana eege akkas ta'uun kun
maa inni dhiibbaan Oromoo irratti fidu. Deebii gaaffii kanaa fi kanaaf immoo torbee qabannee dhiyaannaa qophiin keenya mala jireenyaa har'aa kanuma waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa aan qopheessee kanan dhiyeesse Dhaabasaa Waaqjiraati.